Hello, akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya arraantan waan addaa qabadheetiin isiniif dhiyaadhe. Kunis dhimma dhiira qofa ilaallatu jechuudha. Shamarraniin ilaallatu jechuu kiyya jechuudha. Ijoolleen dhiiraa kan fuutanii fi kan hin fuudhinis yoo dhaggeeffattan irraa faayidaa taataniiti gurra kennaan isinii jaagu takka. Yoo haati manaa kan kee garatti ba'attu akkamiin akka gartee kunuunsitu yoo gartee ilmoo garasii qabatte akkamiin akka kunuunsituun waan tokko irraa dubbachuu deema. Na hordofiin siin jaa akkuma ulfaa'uu ishee baratteen akka gammachuun guddaan sitti dhagahame itti himi. Tarii karoora kee malee dhufee ta'a garuu karoora rabbiin malee hin dhufu fudhachuu qabda jechuudha. Danda'aa ta'i nama jabaa danda'aa tokko ta'i. Haati manaa kan kee yoo ulfooftu amallee ishii ni jijjiirama. Gaafii ni gammaddii gaafii immoo sababuma malee lafaa kaatee bochi yookaan boossi. Kan kana fidu hormoonii qaama ishee keessatti jijjiiramu malee rakkoo ishii miti yookaan isiin jijjiiramteetii miti. Isheen tanuma duratti sani tanumaatti beektu san jechuudha. Akka ofii kan kee garatti ba'attetti jiraadhu. Akkana hoggaan jechuun immoo fakkeenyaaf yoo doktoriin ishee buna hin dhugin jedheeni atis waliin dhiisuu qabda. Ishee qofti osoo hin taane atilleen walumaan buna dhiisuu qabda jechuudha. Bira teessee dhugdee akka itti dhagahamu hin godhin. Alkoolii fi waan akkanaallee kan akkasuma waan qaama isheetiif hin barbaachisne yookaan miidhaa ilmoo ishee keessa jiru geessu hunda irraa dhorkuu qabda. Atillee yoo ka fayyadamtu taate dhiisuu qabda. Gara mana yaalaa yoo isheen deemtu yeroo hunda waliin deemi. Uumaa rabbii ta'ee ishiin garatti ba'atte malee mucaan gaafa dhalatu qixxeedha. Waan salphaa miti kun hedduu sitti gammaddi. Akkuma dur yeroo hin ulfaa'inii sanaa akka isheen bareeddu itti himi. Yoo ulfooftu haati manaa kan kee qaamaan kan duraa irraa baay'ee jijjiiramti. Kanaaf jecha akka ijji kee ammallee ishii irra jiru akka isitti bareeddu beekuu barbaaddi. Sin gaafattu. Utuma isheen sin gaafatin itti himi. Yeroo dhukkubsattu cinaa dhaabbadhu. Dubartoonni ulfaa parsantii 75 kan ta'an morning sickness ni dhukkubsatu. Nyaanni yoo nyaatan garaa hin taa'u ol deebi'a. Ati immoo zanjabiilii fi waan akkanaa kana danfisii fi kenniif. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaan isiniin ja'a. Hanga waan barumsa biraatiin walitti deebinutti nagayannaa tura. Chaayinaala keenya kana subscribe gochuu, like gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Galatoomaa horaa bulaa.